Nagaa fi araarri jaalalli waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamuuf jaallatamu hordoftoota buzeetu akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha? Galata waaqayyoo ani kinoo jira nagaa kooti. Waaqayyoo inni nagaa kuuf nagaa keessan ta'ee waan hundumaa keessatti nu gargaaree nu wajjin ta'ee guyyaa kan lakkoofsi eebbifamu jecha. Isinis obboloonni koo biyya keessaaf alaa teessanii na hordofaa jirtan baga nagaa taatan baga har'a geessan isiniin jechuun jaalladha. Sababa har'a ga'uu keenya kan ta'e beekumsa keenya qabeenya keenya miti. Har'a ga'uu keenyaaf sababa kan ta'e waaqayyo duwwaadha. Kanaaf galanni isaaf haa ta'u. Borus darbaa jiraadha nagaan keessa lafa jirtanitti dachaadhaan haa baay'atu jecha. Hordoftoota koo kanan baay'ee jaalladhuutiif kabajuu baga naaf jiraattan irra deebuudhaani. Akkasumas immoo chaanalii kootiif subscribe, like, share, comment gochuudhaan na jajjabeessaa kan jirtan galata narraa qabdu baay'ee galatoomaa naaf jiraadha. Arras immoo maatii haaraan gara chaanalii kiyyaa dhuftanii subscribe, like, share, comment gochuudhaatiin maatii koo ta'aa na jajjabeessaa isiniin jedha. Anis immoo maatii keessan isiniif ta'uudhaaf qophiidha. Namoonni chaanalii dhuunfaa keessanii qabdanis illee akkasuma bakkeerraas immoo akkasumatti YouTube fayyadamaa kan jirtan illee galatooma. Namoonni YouTube fayyadamtan immoo koomentii naaf godhaa. Koomentii keessan qabadhe anillee isiniif deebisaa maatii isiniif ta'a jechuudha. Akkasuma immoo yaada chaanalii keenya irratti dabarsinu wal hordofnaa, walirraa barannaa, walirraa waa hubannaa jechuudha. Kanaaf iyyuu galatoomaa hordoftoota kiyya hundi keessaniyyuu. Har'a immoo viidiyoo wayitii qabadhee dhufee jira. Viidiyichis immoo maal inni jechuu dandeessu otoo gara yaada kootii hin galiin akkuma viidiyoo koo dhaggeeffachuu jalqabdanii mata duree koo dubbistanii waa dhaggeeffachuudhaaf yaadni keessan ariifataadha jedhee kanan yaada. Innis maal inni yoo jettanii obboloota kiyya egaa wantoota biyya keenya irratti ta'aa jiru, maatii keenya irratti, Oromoo naannoo Booranaa irratti ta'aa jiru. Kan argaa jirruu fi kan dhagaa jirru kan miirri keenyatti miidhame kan garaan keenya gaddaaf saaxilame jechuudha. Kanaaf maal jechuun barbaade obboloota koo baay'een keessanii egaa amma beektan sagalee taataniittuu fi amma qabdanis qarshii keessanii kan gargaartan ni jirtu. Ammas gargaaruudhaaf warri sagantaa qabdan waaqayyoo isinaa milkeessu isinaa gargaaru jechaati. Ani maal jechuun barbaade yaa haddaa tokko qabadhee misi waa'ee biyya keenyaatii fi egaa biyya keenyatti dararama haddaa kana kan fide maalinni ongeen amma naga'u maaliif biyya keenya irratti dhufe sababa maaliitiif beelli kun uummata keenya irratti bu'ee haadholiin abbootiin bineeldi namni beela kanaaf saaxilame jennee gaafa teenye xiinxalluu. Egaa akkuma beeknu sababa hongee kan ta'u dhabaminsa roobaati. Garuu roobni kan dhabame akka waliigalaatti Itoophiyaa irraa miti akkasumas immoo akka waliigalaatti addunyaa kanarraa miti. Biyyoonni garaagaraa yeroo kanatti waqtii kanatti biyya cabbiidhaan uffifamedha. Hin beektu ijoolleen biyya hambaa jirtan jechuudha. Biyyi keenya Itoophiyaan keessattuu naannoon Booranaa, Oromiyaa keessa naannoon Booranaa akka kanatti hongeedhaaf saaxilamuu ishee maaliif jedhee ani gaafan taa'ee yaadu horiisoo waaqaati jedhee tanani. Maaliif yootaan sagalee waaqayyoo keessattis akkuma beeknu waaqayyoo nama jaallatu adabeetu deebisa. Maaliin adabaa isatu beeka. Macaafa qulqulluu keessatti akka arginutti bara mootiin Gibxii saba Israa'eliin gadhiisuu dide. Museen itti dubbate waan waaqayyo jedheen saba kana gadi dhiisii naanaa waaqeffatanii ingaa waggaa 430 boojiteetta siif garboomaniiru siif hojjetaniiru kana booda immoo gadhiisi iyyi saba kanaa na bira ga'eera jedhee waaqayyo gaafa karaa Musee mootii Gibxitti dubbatu mootiin Gibxii dhaga'ee saba Israa'el gadhiisuu dide. Indide. Mata jabeessa ta'e gara jabeessa ta'e mootichi. Waaqayyo garuu hamma eeggatuuf eeggatee yeroo booddee akkatti mootiin kun na dhaga'u hanuu beeka jedheetu adabuudhaaf akeeka godhe waaqayyo. Rukutuudhaaf akeeka godhe. Rukuttaa 10 rukute waaqayyo. Isa booddee mootichi
rukuttaa dha'ichatu rukuttaa kurnaffaadhaan dha'icha kurnaffaa irratti dha'icha kurnaffaa keessa gaafa hangafti hunduu hangafa kan ta'e mana mootii keessaa kaasee hunduu akka du'uuf gaafa waaqayyo murtoo godhe isa dubbate sana gaafa raawwitti geeddaruudhaaf jijjiiruudhaaf ka'u mootichi saba kana gadhiisuuf murtoo godhe. Maalan isin jechuu barbaadu obboloota koo waaqayyo gaafa nama tokkotti gadde gaafa nama tokkotti dheekkame dafeeyyuu namatti hin dheekkamu waaqayyo baay'ee namaaf eeggata baay'ee obsaadha waaqayyo. Araarri isaa danuudha dheekkamsaaf hin ariifatu. Amma araaraaf namaaf ariifatu waaqayyo too dheekkamsaaf ariifatee yoona hin jirru garuu kan jiraanneef araara isaa isa baay'eedhaan kan qabne sanaan jiraanne. Cubbuun inni kan keenyaa immoo araara waaqayyo kanarra kan darbu danuu ta'etu jiru araarri waaqayyo waan hundumaa nuu dhokse. Araarri waaqayyo jiraachisee har'aan nu ga'e. Garuu har'as waaqayyo saba kanatti dheekkamee kanan jedhuuf saba kana jibbee balleessuu barbaadee miti waaqayyo. Adabee ofitti deebisuudhaaf. Tarii lafa sanarraa waan galuutu waaqa gaddisiise ta'a. Sabni kun sabni keenya ani isinii waan argannu waaqaaf abboomamuu diduu dandeenya. Maddi galii keenya kan dhuunfaa keenyaa qofa ta'ee argameera ta'a. Jireenyi nuti jiraannu bara kana keessatti waaqa gaddisiiseera ta'a. Kanaaf waaqayyo waan garaan keenya gaddu ija keenyaan agarsiise. Har'a sagalee ta'uufiin saba kanaa maallaqa gargaaruuniif saba kanaa horiisuu waaqaa deebisuu hin danda'u. Dheekkamsa waaqa nurraa deebisuu hin danda'u. Maal gochuu qabna yoo jenne obboloota koo. Dha'icha tokkoffaa kanarratti of arguu qabna. Gara waaqaatti deebuu qabna. Amma beelatu bu'e hongeetu bu'e lafa keenya irratti. Isa kana wal gargaaruu dandeenyerra kaamma tokko waan qabnuutiin akka sabni kun warri lubbuudhaan hafan nyaatanii guyyoota lakkaawwatan taasisneerra. Garuu rooba fiduu hin danda'u qarshiin. Waaqa araarsuu hin danda'u maallaqni. Maal goonaree obboloota koo dheekkamsi dhufu akka hin dabalamneef. Innumti dhufe kun iyyuu akka nurratti waggaan lakkoofneef waaqa araarfachuun ga'ee keenyadha. Waaqa araarfachuudhaaf immoo jaarsummaa waan biraa bineensaaf bineelda bakkiirraa lakkaawwachuu hin barbaachisu. Anumaa fi isintu gara waaqatti deebuu qaba malee. Yakkaa keenya gidiraa keenya kaleessaarraa gaabbinee fuula waaqaatti kufnee si yakkeera. Of ilaaluu qabna si gaddisiiseera garaan keenyatti gaddeera jennee yoo garaa qulqullaadhaan qalbii gaabbeen gara waaqaatti deebine waaqayyo gara keenyatti deebi'a. Bakka maatii keenyaa buune, bakka biyya keenyaa buune, bakka lammii keenyaa buune nunii gadi of deebisne yoo waaqayyo barbaadanne dhugaa waaqayyo gara laafessa. Otoo nuti araara isaa barbaadannu otoo nuti gara isaatti deebinu ariifatee dheekkamsa biraa nurratti fidu. Mana isa kana dubbiin isaas jedheera waan ta'eef. Kanaaf koottaa obboloota koo biyya garaagaraa jirtan amantaa garaagaraa hordofaa. Waa'een biyya keenya hunda keenya ilaallata. Amantiin gargar hin qoodu waa'een maatii keenya, waa'een biyya keenya, waa'een lafa keenya, waa'een bara keenya. Hundi keenya ijaan argaa jirra waanta ta'eef, hundi keenyatti miidhamaa jirra waanta ta'eef adaraa keessan gara waaqaatti yaa'ii jiru. Mana jiraattan keessatti bakkee amantaa deemtanitti kadhata dhuunfaa keessanii keessatti waaqa barbaadaa waa'ee maatii keenyaaf, waa'ee lafa keenyaaf, waa'ee naannoo Booranaati. Waaqayyo nutti araarame bokkaasaa lafa keenya irratti roobsee eebba lafaa ba'uutiin lammii keenya eebbisa, lammii keenya quubsa. Bara gaddaa kana nurra dabarsa. Ana kanatti dhaga'amu abbooliin, harmootiin umurii akkanaa lakkaa'anii har'a rakkina akkanaa kana haammachuun isaanii dhugaadha baay'ee tokko natti dhaga'ame. Nu'iin guddisanii dhala isaanii guddisanii dhala isaanii otoo guddisaa jiranii beela hamma kana ga'u arguun isaanii dararama hamma kana ga'u arguun isaanii baay'ee tokko natti dhaga'ame. Gaafa teenya madaallu miira isaaniitti maaltu dhaga'ama amma harmootii kana abbootii kana keessa isaaniitti amma otoodhuma jiraadhee umurii har'aa kana arguun koo afeera ta'e maalli qaba jechuun isaanii oolle. Kanaaf na jiraachiftee yaa Waaqayyo kaleessa maaf na ajjeesin jechuun isaanii oolle dhugaa.
Namni gaafa rakkina keessa bu'e koo bara dhaloota isaa baara. Iyyoo bara dhaloota isaa baareera. Namni ofitti guunguma gaafa rakkina keessa bu'e. Israa'el iyyuu hin guungumani. Tokko kudhan manaa ba'anii jiranii guungumanii isa duwwa isaanii yaadatan dabaaqula biyya Gibsii nuuf wayyaa manaan waastee karaatti nuuf fixxalanii Musee irratti guunguman. Amma sabni kun rakkina kana gaafa ijaan arganii jiraachuudhuma isaanii kanatti gaabbuu danda'u. Maaliif yoo jettan kaleessaaf dheengadda kanan argine ta'uu danda'a waanta ta'eef. Waan isaan hin malle keessa dhaabbatan waan ta'eef otoo guddoo ta'anii nama kabajaa ta'anii jiranii karaa gubbaa ta'anii harka xiqqaa guddaa eegan waan ta'eef. Dhugaa baay'ee tokko natti dhaga'amaa naanii ijuma kootiin ilaaluun dadhafa suuraa garaagaraa gaafa miidiyaa irratti argu. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gadda garaa namaa immoo kan suphuu danda'u waaqayyo teessoo irra jira. Guyyaa tokko hin bariisisaaf. Guyyaa tokko lafa keenya irratti roobni roobe lafti keenya eebbanuu biqilchuu danda'a. Kanaaf adaraa keessan yaa obboloota koo wanti hin jedhu yoo jiraate ammas gara waaqaatti haa jennu. Namoonni qarshii keessan hin gargaartan dhugaa waaqayyo guddaa isin haa eebbisu. Xiqqoo baastanii guddaa eebbifama. Ammayyuu nama namaaf dhaabbatu nama gargaaru ta'a. Kiisiin keessan akkaawuntiin keessan haa eebbifamu. Manni keessan barri keessan haa eebbifamu. Lafa deemtanitti gargaarama. Waan karoorsatanitti milkaa dhugaa waan isin haa eebbisu. Gatiin keessan waaqarraa malee namarraa miti. Namarraa isin eeggatina. Namarraa namni gahaa ofii argachuu hin danda'u. Waaqarraa garuu dachaa argatu. Namni waaqarraa eebbifame lafarrattis eebba dachaa dhibbaa argata. Waaqarrattis jireenya bara baraa badhaafama. Kanaaf waaqaan eebbifama namaan otoo hin taane gatiin keessan waaqaan isiniif haa deebi'u jechuutan jaalladha. Kanaaf dhaamsinani jechuu barbaadu waaqayyo ammas nutti gaddee dheekkamsa caalu isa namni wal gargaaruu hin dandeenye lafa keenya irratti akka hin finne maatii keenya irratti akka hin finneef waaqa araarfanna gara waaqatti deebine of madaalla of ilaalla. Rakkina har'a argine beela har'a argine raajeffachuu otoo hin taane boru maaltu dhufa? Yoo har'a of hin ilaalle yoo har'a hin deebine boru maaltu ta'innaa jechuun barbaachisaadha waan ta'eef. Mootiin Gibsii dha'icha tokkoffaadhaan qalbii jijjiirrachuu dadhabe. Ammas mataa jabaate. Dha'icha lammaffaanis mataa jabaate. Dha'icha sadaffaanis dideetuma mataa jabaate. Waaqayyos mataa isaa hin jabeessedha. Dhugaa mata jabeeyyii ta'uu hin qabnu. Waaqayyoon yoo araarfanne waaqayyoon nutti deebi'a. Gooftaan bara keessa na eebbisu obboloota koo baay'ee keessa garaa koo waan madeessifan dubbadhe. Baay'een keessanii gargaartanii bira darbuu dandeessu. Gargaarsi maallaqaa lammii keenyaaf gahaa miti. Lafa keenyaaf gahaa miti. Gahaa kan qabu gaa'umsa kan namaaf kennu gargaarsa namarraa hin cinne waaqa duwwaatu namaa kenna. Eebbisaa namatti daangaa hin qabu. Kanaaf araara isaa keessa eebbi jira nagaan jira. Kanaaf wanti jechuu barbaadu qarshiin gargaaree gahaa hin jedhina. Kadhataan biraan hafiina. Isiniin jechuun jaalladha. Obboloota koo lafa jirtanitti isinis waan argattanii waaqa sodaadhaa. Waan waaqni isinirraa barbaadu natiina. Waaqayyo baay'ee nu kennee takkittii qofa nurraa barbaada. Gaafa tokkittii kana isaan immoo abaarsi dachaa jireenya keenyatti ol dhufa waanta ta'eef kan waaqaa natiina. Yoo kan waaqa abboomamtan keessan eebbifamaa ta'a waan ta'eef. Gooftaan hunduma keenyaa gargaaru eebbifama baay'ee isin jaalladha isin kabajaa. Egaa isa keessa garaa koo madeessii isa baanatti ta'e kana amma kana sirriitti dubbachuun yaada wal jijjiiruun namni walirraa furmaata argata. Kanaaf jedheen gara keessanitti fide baay'een keessanis miidiyaa irratti haasoftanii waan qabdanis gargaartaniittu gooftaan hunduma keessan haa eebbisu. Ammallee lammii keenya bira dhaabbachuu qabna. Waaqayyo yeroo itti bokkaasaa roobsee eebba isaa maatii keenya lafa keenya badhaasuu hin qaba. Immoo amma wal bira jirrutti walaa gargaarru waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu. Eebbifamaa turtii gaarii naaf qabaadhaa.